nuti garuu Kiristoos isa fannifame ni lallabna. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 23 Kiristoos isa nuti lallabnu, Kiristoos isa nuti barsiisnu, isa qaraanii irratti waa'ee cubbuu keenyaaf dhiigni isaa dhangalee, waa'ee cubbuu keenyaatiif jecha kan waraaname, waa'ee cubbuu keenyaatiif jecha gonfoo qoraattiin mataa isaarra kan kaa'ame ni lallabna. Nuti Kiristoos isa nuti lallabnu, isa du'ee du'a mo'ee galataan gara samiitti ol ba'e. Nuti Kiristoos isa nuti lallabnu, isa durboo Maariyaam irraa dhalate, tawaayidoodhaan foon shirraa foon dhiiga shirraa dhiiga lubbuu shirraa lubbuu kan hirmaate isa nama ta'e sana lallabna. Nuti garuu Kiristoos isa nuti barsiisnu, nuti garuu Kiristoos isa nuti waa'ee isaa dhugaa baanu, addunyaa hundumaa kan fayyise, ati ormaa ati kiristiyaana otoo hin jedhin hundumaa osoo addaan hin qoodin ijoollee addaam hundumaa bilisa kan baase. Garuu har'a namoonni baay'een isarraa goranii gara badiisaatti yoo goranillee Kiristoos isa dhugaa ni lallabna. Nuti Kiristoos isa du'ee du'a mo'ee galataan gara samiitti ol ba'e murtoo laachuudhaaf deebi'ee sichi deebi'ee dhufu sana ni lallabna. Nuti Kiristoosin kan nuti lallabnu Waaqa nuuf kadhatamu malee Waaqa nuu kadhatu miti. Nuti Kiristoosin kan lallabnu inni araarsaa osoo hin ta'in inni Waaqa isa jiraataa bara baraa alfaa omeegaa ta'uu isaa lallabna. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u.